Maqaa Yesuus Kiristoosiin jalqabneerra galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffii nutarra deebiitti kenninu macaafa qulqulluu keessaati. Fayyina keenya hin dhabnaa kan jedhudha. Fayyina keenya dhabuu hin dandeenyaa gaaffii jedhuufidha kan nuti deebii kenninuarra. Gaaffii kun kiristaanota baay'ee biratti falmisiisaa kan ta'edha. Namoota warra beektota macaafaa jedhaman baay'ee biratti dhimmi kun dhimma baay'ee falmisiisaa ta'edha. Namni kiristaanni tokko erga amanee booda jireenya isaa dhabuu hin danda'a yookaan immoo fayyina isaa dhabuu hin danda'a kan jedhanis namoota baay'ee jiru. Caqasa macaafa qulqulluu argisiisanis qabu. Baay'een immoo fayyina keenya dhabuu hin dandeenyu takka erga fayyine booda fayyina keenya dhabuu hin dandeenyu kan jedhanis jiru. Isaan kunis macaafa qulqulluu keessaati ragaa qabu jechuudha. Waan agarsiifatan qabu. Caqasa macaafa qulqulluu agarsiisan qabu. Amma qabxiiwwan muraasa qofadha kan ani qopheesse. Qabxiiwwan muraasa kana caqasa macaafa qulqulluu wajjin ilaallee dhumarratti namni fayyina isaa dhabuu hin danda'a yookaan immoo dhabuu hin danda'u seedhu keenyee xumurraa jechuudha. Kanaafuu gara caqasa sanaatti haa darbinu. Qabxiiwwan suni qabxiiwwan meeqan qopheessanii qabxii gara 7 qopheesseera. Isaan tokko tokkoon isiniif ibsuu yaalaa jechuudha. Hin dhaga'ama miti isaan? Hin dhaga'amattu. Eeshi. Inni jalqabaa fayyineerra. Qabxii inni jalqabaa waan nuti beekuu qabnu waa'ee kiristaanummaa keenyaa waan nuti beekuu qabnu qabxiin inni jalqabaa fayyineerraa kan jedhudha. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12 amma 14 isiniif dubbisa. Abbaa keenya isa ifa waaqa irraatti qooda warra isaaf qullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa. Abbaa keenya isa ifa waaqa irraatti qooda warra isaaf qullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerraa jedha. Addana kanatti abbaa keenya isa ifa waaqarraatti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa jedha. Fayyineerra jechuun maal jechuu akka ta'e isiniin ibsa. Abbaan keenya jedhe Phaawulos. Nuufis abbaa nuuf ta'eera gaa Waaqayyo. Abbaan keenya ifa waaqarraa qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseera jedhe. Qooda eenyuu keessaa hirmaachuu? Qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa. Namni cubbamaanii qooda kana keessaati hirmaachuu hin danda'u. Namoonni qooda kana keessaa hirmaachuu hin danda'an turan. Garuu immoo abbaan keenya immoo maal nuuf godheera? Qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa ifa waaqarraatti hirmaachuu isin dandeessiseeraatii isaaf galata dhiyeessaa jedhe Phaawulos. Nuti fayyineerra jechuun qooda warra qulqullaa'anii hirmaachuu dandeenyeerra jechuudha. Nuti fayyineerra jechuun ifa waaqarraatti qooda warra waaqayyoof qulqullaa'anii warra waaqayyoof qulqullaa'an taanee isaan wajjirraan hirmaachuu dandeenyeerra. Inni kun akkamitti akka ta'e gadi hiiqeen isinitti hima. Lakkoofsa 13 immoo akkasidha. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarsa jedhamiti. Yookaan immoo nu dabarsuuf jira jedhamiti. Maalidha? Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Waan darbeedha jechuudha. Waan ta'ee dhumeedha malee waan ganaa gara fuulduraatti ta'u miti. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarseedha. Ilma isaa kanaan kan nuti qulqullummaa arganne, kan nuti jireenya bara baraa arganne, kan nuti qooda warra waaqayyoof qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu dandeenye ilma isaa kanaani. Ilma isaa kanaan furamuu tokko dhiifamuu cubbuus arganneerra. Furamuu arganneerra, dhiifamuu cubbuus arganneerra. Furamuu jechuun ba'aa seexanni ittiin
abboota keenya rakkisaa ture. Ba'aa seexanni ittiin Addaamirraa kaasee dhaloota ilmaan namaa hundumaa rakkisaa ture irraati furamneerra. Ba'aan seexanni nurra kaa'aa ture maalidha? Cubbuudha jechuudha. Cubbuu. Ilmaan namaa erga Waaqayyoo fincilaniiti mootummaa lama jala jiraachuu hin danda'u namni takkaatti. Mootummaa isa tokko fincilee mootummaa isa tokkoof immoo garbooma malee. Mootummaa lama jala takkaatti hin jiraatamu. Mootummaa meeqa jira? Lamatu jira. Mootummaa ifaa fi mootummaa dukkanaa. Gaafa mootummaa ifaa yookaan immoo mootummaa Waaqayyoo mormanii Addaamii fi Hewaan abboonni abbaa fi haati keenya mootummaa dukkanaa fi yookaan immoo mootummaa seexanaa fi bitamaniiru yookaan immoo garboomaniiru jechuudha. Harka isaa jala galanii isaaf jiraachuun dirqama ture. Kanaaf harka seexanaa jala galanii jiraachaa turan. Addaamii fi Hewaan dabalatee ijoollee isaan yeroo godhatanii kaasee amma ammaatti namoonni isaan irraa argaman hundiniyyuu bulchiinsa seexanaa jala galfaman. Ilma isaa kanaanee dhaga. Furamuu arganneerraa jedha. Furamuu arganneerrachaan ba'aa seexanaa jalaa bittaa seexanaa jalaati furamneerra bilisa baaneerraa jechuudha. Inni biraan immoo dhiifamuu cubbuus arganneerraa jedhe Phaawulos. Dhiifamuu cubbuu arganneerra jechuun immoo cubbuu bara sanaa kaasee idda sanyiidhaan nu qabatee nu duukaa dhufeerraati cubbuun keenya maal ta'eera nuuf dhiifameera. Cubbuun keenya inni irraa maal ta'eera nuuf dhiifameera. Irra daddarbaan keenya inni gara fuula duraayyuu nuuf dhiifameera jechuudha. Ilma isaa kanaan karaa Yesuus Kiristoos kan nuti arganne furamuudha. Bittaa seexanaa jalaatii, aangoo seexanaa jalaatii furamuudha. Inni lammaffaan immoo dhiifamuu cubbuudha. Cubbuun nuuf dhiifameera. Araarri nuuf bu'eera jechuudha. Nuuf Waaqayyo gidduutti araarri bu'eera jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi fayyineerra. Nuti amma fayyina arganneera. Namni tokko amma fakkeenyaaf dhukkuba HIV qaba inni. Namni dhukkuba HIV qabu kuni namarraa adda bahee jiraata. Yaaddoo guddaa keessa jiraata. Dhukkubni isaa immoo itti caalaa gaafa deemu baay'ee dhiphina guddaa keessa galee jiraata. Namni akkasitti hin jiraatu kuni abdii hin qabu. Kan inni eeggatu maalidha? Du'adha. Akkuma keenya jechuudha. Akkuma yeroo cubbuutti qabamnee jirru, yeroo bulchiisa seexanaa jala jirru, yeroo dhukkuba cubbuu jedhamu qabamnee jirru fayyineerra nuti amma garuu. Namni HIVtiin qabamee jiru kuni amma argameeraaf hin argamne isaan beeku. Garuu immoo akka argameetti akka fakkeenyaatti isinitti himaa jira. Namni dhukkuba HIVtiin qabame kuni akkas jechaa dhagaa. Oduu misiraachoo dhagaa. Maalinnaan qorichi dhukkuba HIV argameera. Qoricha sana yoo fudhattee dhukkuba HIV kee kanarraatii bilisa baataa ittiin jedhama. Namichi kun tole jedhee amanee dhaqee yoo qoricha kana fudhate dhukkuba HIV irraa bilisa ba'a. Isa yaadda'u, isa namarraa adda ba'u dhiisee nama wajjin jiraachuu jalqabaa jechuudha. Akkuma namaa fayyaa ta'ee hojjetachuu, akkuma nama wajjin jiraachuu jalqabaa jechuudha. Qorichicha fudhatee fayyeera waan ta'eef. Nuti cubbamoota turre, warra Waaqayyoo irraa fagaate, warra Waaqayyoo wajjin adda ba'ee Waaqayyotti dhiyaachuu hin dandeenye turre. Amma garuu dhiifamuu cubbuus arganneerra gaafa jedhu Phaawulosi. Qoricha cubbuu arganneerra jechuudha. Cubbuu kan nurraa calaasu qoricha arganneerra, fayyineerra waan ta'eef maal gochuu dandeenya? Qulqulloota wajjin hirmaachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa 12tti gaafa ol deebinu abbaa keenyaa isa ifa Waaqa irraatti qooda warra isaaf qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiyeessaa jedha. Amma karaa Yesuus Kiristoosii, ilma isaa Yesuus Kiristoosiin furamuu, dhiifamuu cubbuus waan arganneefi qooda warra Waaqayyoof qulqullaa'anii keessaa hirmaachuu dandeenyeera. Dursa qofaatti achi baanee cubbamoota taanee warra Waaqayyoo irraa adda ba'an taanee fagaannee jiraachaa turre. Amma immoo ilma isaa kanaan furamuu, dhiifamuu cubbuus arganneerra waan ta'eefi qooda warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hirmaachuu dandeenyeerra. Isaanitti makamneerra. Warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti makamneerra jechuudha gaafa Yesuus Kiristoositti amannu. Kanaafi waa'ee fayyina keenyaa wanti nuti beekuu qabnu inni jalqabaa fayyineerraa isa jedhudha. Ilma isaa kanaanii Qolaasiyaas 1:14 ilma isaa kanaanii yookaan Yesuus Kiristoosiin furamuu, bittaa seexanaa jalaa furamuu, dhiifamuu cubbuus, dhukkuba cubbuurraa fayyifamuus arganneerra. Inni jalqabaa fayyineerraa jechuudha. Isa kana yaadatti qabadhaa.
fayyina keenya dhabuu dandeenya yookaan immoo dhabuu hin dandeenyu hin dandeenya jechuufi qabxiiwwan kana erga hubannee booda murtoo tokko keenyee baana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eshi inni jalqabaa waa'ee fayyina keenya wanti nuti beekuu qabnu inni jalqabaa fayyineerra jechaan ammas ganaa gara fuulduraatti fayyinachaa miti fayyineerraadha. Dhiifamuu cubbuus in argannaatu hin ta'in arganneerra. Ilma isaa kanaan in furamna jedhatu hin ta'in furamneerra. Dhiifamuu cubbuus arganneerra jedha malee in argannaa miti arganneerra. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee nu baasaa jedhatu hin ta'in nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarseedha. Nu dabarsaatu hin ta'in nu dabarsee. Nu dabarsuu danda'aatu hin ta'in nu dabarse darbineerra bekka. Gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti darbineerra. Waan dhumeedha malee waan ta'aa jiru miti. Gaafa amannu kana keessa gallaa jechuudha. Gaafa ilma Waaqayyootti amannu kana arganna. Inni jalqabaa fayyineerraa aboo dukkanaa jalaa baaneerraa gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti darbineerra. Iskiriinii isin argisiisuu yaalama akkasiin macaaficha na duukaa dubbistaniifi. Hin mul'ataa? Saami? Mul'ata. Tole. Inni lammaffaan qabxiin nuti beekuu qabnu inni lammaffaan fayyinni keenya kennaa Waaqayyootii jedhudha. Fayyineerraa inni irra jalqaba irratti inni lammaffaan nuti beekuu qabnu immoo fayyinni keenya kennaa Waaqayyooti. Badhaasa Waaqayyooti. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 21 irraa kaafnee wal wajjiraan dubbifnu. Argaa jirtu yoo ta'e dubbisuu dandeessu. Lakkoofsa 21. Amma garuu karaa seerichaatu hin ta'in karaan namni ittiin qajeelaa ta'uu Waaqayyo biraa mul'ateera. Karaa seerichaatu hin ta'in karaa namni ittiin qajeelaa ta'uu Waaqayyo biraa mul'ateera. Seerrii fi raajonni karaa kanaaf dhugaa ba'aniiroodha. Seerrii fi raajonni maal gochaa turanii? Karaa kanaaf dhugaa ba'aa turan malee ofii isaaniitii fayyisuufidha miti kan isaan kennaman. Seerri Museen kenne hoolaa qalanii aarsaa dhiyeessuun, horii qalanii aarsaa dhiyeessuun, abboomiiwwan kurnan eeguun fayyisuudhaaf utuu hin ta'in karaa kanaaf maal gochaa turanidha? Dhugaa ba'aniiru. Karaa kanaaf dhugaa ba'aniiroodha. Maalti seerri ammas raajonnis kakuun moofaa guutummaatti waa'ee karaa kanaa dhugaa ba'aniiroodha. Eeshi lakkoofsa 22. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan maal gochuudhaan? Yesuus Kiristoositti amanuudhaan eessatti? Fuula Waaqayyoo duratti, fuula namaa duratti miti, fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Bakka raawwateera. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Macaafni qulqulluun jedheera taanaan lakkeen yoon hojii gaarii itti dabale malee, lakkee yoon akkas godhe malee, lakka akkas gochuun qabaannee ofii keenyaatti falmii kaafnu tokkoyyuu qabaachuu hin qabnu. Macaafni qulqulluun maalidhaa? Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Jedheera taanaan macaafni tole ameen innee fudhachuudha kan keenya. Malee lakki macaafa qulqulluu akkas miti hin jennu. Hin jedhamu. Abbootiin amantii akkas jedhaniiti. Paastera baluun akkas jedhee, qeesa baluun akkas jedhee miti. Macaafni qulqulluun maal jedhe? Phaawulos maal jedhe? Inni maal jedhe? Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a jedheera. Kanarrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Ijoollee haa ta'uu, nama guddaa haa ta'uu, Oromoo haa ta'uu, Amaaraa haa ta'uu, Ameerikaawii haa ta'uu, Afrikaawii haa ta'uu, warra amananiif garaagarummaan hin jiru. Dur garaagarummaan jira ture. Saba Israa'eliif warra kaan gidduutti garaagarummaa guddaatu jira. Nu dabalatee sabni warri kaan Orma jedhamu. Nu warra Oromoo, warra Itoophiyaa, warra Afrikaa dabalatee sabni warri kaan Orma jedhamu turan. Israa'el immoo ijoollee Waaqayyoo jedhamu turan. Yookaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhaman, saba Waaqayyoo jedhamu. Saba Waaqayyoo jedhamu turan. Amma garuu warra Yesuus Kiristoositti amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiruudha. Hundinuu yakkaniiru. Hundinuu yakkaniiru. Warra Israa'elis, nuunis, namni gurguddaan, namni xixinnaan, Abrahaam faa, Daawit faa, inni kana barreessu Phaawulosiyyuu hundinuu yakkaniiru. Phaawulos utuu Yesuus Kiristoositti hin amaniin dura nama
waldaa kiristaanaa ari'atu ture. Baay'ee nama yakka gurguddaa qabu ture Phaawulos. Ari'achaa ture. Yeroo isaan nama ajjeesanii nama isaan tabaabbaru ture. Warra Farisootaa nama tabaabbaru yookaan nama isaan deeggaru nama isaan wajjiraan hojjetu ture Phaawulos. Inni maal jedhe? Hundinuu yakkaniiru, ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir'ateera. Isaanumti immoo warrumti yakkan kun, warrumti ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ate kuni, isaanumti immoo maaliin? Ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen. Beekaan jala sarare kana. Maaliin isaaniif kenname? Tola isaaniif kennameen. Hojii gaarii isaan hojjetanii utuu hin ta'in, maallaqa kaffalanii utuu hin ta'in, waan isaan irraa eegamu tokkoyyuu utuu hin jiraatin, wanti isaan gaheen isaan irraa ba'amu tokkoyyuu utuu hin jiraatin, ayyaana Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoo maadha? Isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola namaaf kennamudha. Ayyaanni Waaqayyoo isa karaa Yesuus Kiristoos tola namaaf kennamudha. Ayyaana Waaqayyoo jechuun isaan maal hin ta'u? Ayyaana Waaqayyootiin qajeelota hin ta'u. Eenyu fa'a? Warri yakkanii, warri ulfinni Waaqayyoo isaanitti hir'ate, isaanumti warri yakkan kuni, warri cubbamoonni kuni ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'uudha. Akkamittiin namni utuu yakkamaa ta'ee jiru, utuu ulfinni Waaqayyoo isatti hir'atee jiru, tolaan isa akkasumattiin tolaanii qajeelaa ta'a? Akkamittiin namni akkasumattiin qajeelaa ta'a? Lakkoofsa 25. Inni Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan tola miti jechuudha. Ayyaana nuuf tola kenname malee gatichatti tola dhufe miti. Tola dhufe miti. Maaltu itti kaffalameera? Dhiiga dhangalaasu. Dhiiga isaa dhangalaasee amma maalitti dabame? Du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyotu akkas godhe. Waaqayyo maal godhe? Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf karaa kana godhe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanan dura hojjetan irra darbeeraaf. Waaqayyooti nuuf obsee obsa isaatiin cubbuu namoonni kana dura hojjetan irra nuu darbee fayyina kana tolaan nuuf kenne malee gatichi tolaa waan ta'eef fayyuun akkasumatti waan danda'amuuf jireenya bara baraa argachuun salphaamatti waan danda'amu ta'eetu hin ta'in Waaqayyooti obsa isaarraa kan ka'e, qajeelummaa isaarraa kan ka'e Yesuus Kiristoosiin ilma isaa amma inni dhiiga isaa dhangalaasee du'utti isa adabuudhaan mi'a araaraa isa gochuudhaan nuuf immoo tolaan jireenya kana nuuf kenne. Fayyinni keenya kennaa Waaqayyooti. Kennaa akkamii? Kennaa tolaa. Qajeelummaa isaarraa kan ka'e, obsa isaarraa kan ka'e immoo arganne waan malee qajeelummaa keenyarraa kan ka'e hojii ofii keenyaan hojjennurraa kan ka'e immoo miti. Namni maalidha? Hundinuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir'ateera. Waaqayyo garuu isaanumti warrumti yakkan kun immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u. Ayyaana Waaqayyoo jechaan eenyummaa hin malleef fudhachuun kan isaaf hin malleef akka cubbuu keenyaaf, akka daddarbaa keenyaaf, akka hafuuratti du'oo taaneef ayyaana Waaqayyoo fudhachuun kan nuuf malu hin turre. Garuu immoo karaa Yesuus Kiristoos tola nuuf kenne. Maaliif? Waaqayyo ofii isaatii qajeelaa waan ta'eef. Qajeelummaa isaa mul'isuudhaaf. Obsa isaatiin immoo Waaqayyo cubbuu hin jaallatu. Cubbuu waan jibbuuf Addaamiif waan warra jaallatee ofii isaatiif of duukaa jiraachisuuf uumeyyuu ofirraa isaan ari'e. Jannata keessaa isaan ari'e. Waaqayyo akka inni cubbuu baay'isee jibbu kan mul'isu immoo Yesuus Kiristoosiin akka inni itti adabsiisedha. Waaqarra akka inni gadi bu'u godhee biyya lafaarra akka inni jiraatu godhee of biraatii utuu aangoo walqixa qabanii, utuu ulfina walqixa qabanii of biraatii Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti ergee amma inni duutti isa ilaali. Yaadattoota Yesuus fannoo irratti yaa abbaa maaliif na dhiistaa jedhe Waaqayyoon. Maaliif na dhiistannaan Yesuus Waaqayyo deebii iyyuu hin kennineef. Sababni isaas sa'aatii sanatti Waaqayyo Yesuus hin ta'in cubbuu keenyatti isatti fannifamee jira. Cubbuu keenya isa godhe waan ta'eef Yesuusiin isin galeera. Cubbuu keenya isa godhe waan ta'eef Yesuusiin sa'aatii sanatti Waaqayyo abbaan cubbuu ilaaluu hin dandeenye. Yesuusiin hin ta'in cubbuu ilaaluu waan hin dandeenyeef utumanni iyyuu
utumanni fannifamee du'uuf jedhu Yesuus Kiristoos irraa achi galagale. Sababni isaas Waaqayyo qajeelaadha. Cubbuu wajjin jiraachuu hin danda'u, cubbuu ilaaluu hin danda'u, cubbuu wajjin hariiroo godhachuu hin danda'u. Garuu immoo fayyina kanaa tola nuuf kennuudhaa fi cubbuu immoo adabuu waan qabuu fi qajeelummaa isaarraa kan ka'e cubbuu adabuu waan qabuu fi Yesuus Kiristoos irra cubbuu keenya kaa'ee jireenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu sana immoo nuuf kennee karaa Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa akka nuti argannu nu godhe jechuudha. Kanaafiyyuu wanti nuti beekuu qabnu tokko fayyineerra. Dhukkuba cubbuurraatii fayyineerra. Hin fayyinaatu hin ta'in fayyineerra. Lammaffaa immoo fayyinni kuni kennaa Waaqayyooti malee waan nuti ofii keenyaatiif hinne miti. Tola ofiisaatii Waaqayyo qajeelummaa isaarraa kan ka'e, obsa isaarraa kan ka'e waan inni nuuf kennedha malee waan nuti ofii keenyaatii qulqullummaaf hojii keenyaaf finne miti jechuudha. Waa'ee jireenya keenyaa waan nuti beekuu qabnu yookaan waa'ee fayyina keenyaa waan nuti beekuu qabnu inni sadaffaan fo'annee miti, fo'amneeti malee. Inni kun sirriitti nuuf galuu qaba. Fo'amneeti malee. Efesoon 1:11 Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatii fi akka fedha isaatti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Kiristoosiin fo'anneerra jedha miti macaafni qulqulluun. Nuti Kiristoosiin fo'ate Waaqayyotu nu fo'ate, Abbaati nu fo'ate. Abbaati nu fo'ate. Karaa Kiristoos Abbaatu nu fo'ate. Warra bitaaf mirgaa Yesuus Kiristoositti fannifaman yaadadhaa. Namoota jal'oota sana, namoota saamtota sana, namoota yakka gurguddaa qaban sana, duriyyoota sana lamaan yaadadhaa. Lamaan isaanii yeroo Yesuus Kiristoos fannifamu, lamaan isaanii Yesuus Kiristoosiin arrabsaa turan. Lamaan isaanii Yesuus Kiristoositti qoosaa turan. Lamaan isaanii inni tokko arrabsee inni tokko dhiise miti. Lamaan isaanii Yesuus Kiristoositti qoosaa turanii Yesuus Kiristoosiin arrabsaa turan. Garuu immoo kan ta'e akkamidha? Fo'amuu dhiisuun waan jiruu fi Waaqayyo kan fo'atu qaba waan ta'eef Waaqayyo warra isaan fannifamanii jiran lamaan keessaatii isa tokko fo'atee hubannaa isaaf kenne. Hafuura isaaf kenne. Utuu fannifamee jiru, utuu nama du'uuf jedhu arguu, utuu lubbuun keessaa ba'uuf jedhu Yesuus Kiristoos keessaa, utuu inni maaliif na dhiista jedhee iyyuu utuu arguu nama akkasitti dhiphina akkasii keessa jiruuni, yaa Gooftaa mootummaa keetiin yeroo dhuftu na yaadadhu jedhe. Attamitti akkasidha nama du'aa jiruuni mootummaa keetiin yeroo dhuftu na yaadadhu jechuummaa jechuudha. Mootummaa maalii ofiisaaf iyyuu duufachaa jira. Isaan dursee du'eem Yesuus. Duufechaara lubbuun keessaa ba'u fedhaara. Dhiphatee du'ee dhiigni isaa dhangala'ee dhume. Utuun akkasitti jiru mootummaa keetiin yeroo dhuftu na yaadadhu jedhe. Kana jechuun namichi ofii isaatii dura Yesuus Kiristoosiin maal gochaa ture? Arrabsaa ture. Inni Yesuus Kiristoosiin hin fo'anne. Gaafa Waaqayyo isa fo'atummoo fo'amneeti. Gaafa Waaqayyo isa fo'atummoo gaafa hafuurri Waaqayyo isaaf dhufummoo maal hubate? Yesuus Kiristoos amma yoo du'eyyuu akka deebi'ee du'aa ka'u, akka mootummaa mataa isaa hundeessu, akka mootummaa isaatiin deebi'ee dhufu amanee kana hundumaa hubatee kana gidduutti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa mootummaa keetiin dhuftu na yaadadhu jedhe. Kanarraa kan ka'e inni Yesuus Kiristoos har'aa na wajjin jannata keessatti argamtaa ittiin jedhe. Ammuma kana isaa arrabsaa oole namichi kun. Inni isa bukkeetti fannifame garuu ammayyuu itti fufee Yesuusin arrabsuu isaan dhiifne jireenya sin arganne hin fo'amne jechuudha. Kanaafiyyuu fo'annee miti, fo'amneeti malee. Waa'ee fayyina keenya wanti nuti beekuu qabna. Roomaa 8:29 irraa kaafnee itti fufne. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin maal godhe? Fo'ate. Warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Yoom? Duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Egaa waamamneeti malee, fo'amneeti malee
ofii keenyaati wanta nuti goone tokkoyyuu hin jiru. Maal ta'e waameera warra yaadaan isaan qabe kana. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Nuunidha waan biraa miti waa'ee nama biraan odeessaa irra miti. Nuuni maal nu godheera Waaqayyo qajeelota nu godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera. Ulfinaan isaan ga'a miti. Ulfinaan isaan ga'uu danda'a. Edha miti macaan maal godheera waan dhumeedha. Ulfinaan isaan ga'eeraa jedha. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota nu godheera nuti amma qajeelotadha. Phaawulos faa gaafa xalayaa barreessanii qulqulloota biyya akkas akkasii jirtaniif, qulqulloota mandara akkasii jirtaniif, qulqulloota akkas akkasii fedhanii barreessu. Maal taaneerra? Qajeelota taaneerra. Waaqayyooti nu godhe malee nuti qajeelota ta'ee miti. Waaqayyooti qajeelota isaan godheeraa jedha. Ani qajeelota isin godheera naan immoo lakki gooftaa hin jennu nuti. Ameen ennee fudhanna waan Waaqayyoodha. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera. Ulfinaan isaan ga'eera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf fo'annee miti fo'amneeti malee ofii keenyaati jireenya bara baraa argannannee dhamaatii wayii gooneetu hin ta'in Waaqayyo ofii isaatiin nu fo'atee nu jaallatee nuti waan biraa taane hin naamin ofii isaatiin nu jaallatee maaliif nu jaallatte waan tokko waan beeknu hin qabnu. Maaliif akka Waaqayyo na jaallate waan hin beeku hin qabu. Waan hin beekaa jaallatamuu koo hin beekaa xinnoo tokko waan amma isinitti himaa jiru kuni xinnoo tokko naaf ifteennaan ishee isinitti himu fedhu kan xinnoo tokko akka iftu kan naa godhe waan na fo'ateef waan na jaallateef. Maaliif na jaallate? Ani kanaaf na jaallate kan hin jedhu waan tokkoyyuu hin qabu. Waan Waaqayyoonis hin fo'anne ani Waaqayyooti na fo'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eeshi waa'ee fayyina keenyaa waan nuti beekuu qabnu inni arfaffaan dhala yookaan ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Dhala yookaan ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Kana caalaa caqasoonni ibsanii jiraachuu danda'u. Ariitiidhaan waan qopheessee fidanii isaanumas ni dubbisa. Dhala yookaan ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Abbaan jaalala guddaa attamee akka nu argisiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nuyi ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Waamamuu qofa immoo osoo hin ta'in dhugumas nuyi ijoollee isaati. DNA Waaqayyoo fudhanneerra jechuudha amma nuti. Ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoon waan hin beekneef nu hin beeku. Waa'een kanaa biyya lafaaf hin galu. Tokkoffaa Waaqayyoonis hin beeku. Waa'ee ilmummaa keenyaas biyyi lafaa hin beeku. Nuti garuu maal beekuu qabnaa? Jaalala Waaqayyoo isa guddaa kanarraa kan ka'e. Jaalala abbaa isa guddaa kanarraa kan ka'e ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamna. Waamamuu qofa osoo hin ta'in immoo dhuguma nuyi ijoollee isaati. Ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 12 kaase. Hamma isa simataniif, amma isaaf misraachoo wangeelaa kana dhaga'anii amma amananiif, amma warra Yesuus Kiristoositti amananiif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aaboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Warri maqaa Yesuus Kiristoositti amananii maal ta'aniiru? Ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaaf aaboon isaaniif kennameera. Isaan kun Waaqayyootti dhalatan. DNA Waaqayyoo qabu jechuudha. Dhiigatti yookaas fedha foonitti yookaas fedha dhiiraatti hin dhalanne. Isatti mitamma dhalachuu keenya kan nuti Waaqayyo biratti lakkaannu jechuudha. Isa dhiigatti dhalanne, isa abbaa keenyarraa haadha keenyarraati dhalanne sun ta'in kan nuti lakkaawwannu amma Waaqayyotti dhalanneerra. DNA Waaqayyoo qabna. Ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Waa'ee fayyina keenyaa kan nuti beekuu qabnu ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Ijoollee Waaqayyoo erga taanee immoo waan Waaqayyoo ilma isaa Yesuus Kiristoosiif kennu obboloota Yesuus Kiristoos taaneerra waan ta'eef gara jalqabaa irratti isaan dubbiseerra. Obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf isa ture kan hin dhoohin jiru. Kunoo. Ilma isaa Yesuus Kiristoos jechaadha. Isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Jalqaba lakkoofsa 29 irraa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf maal ta'uuf jiru? Hangafa ta'uuf jiru.
akka ta'aniif yaadaan isaan qabeera. Kanaaf obbolummaa arganneerraa jechuudha nuti. Yesuus Kiristoosiif obbolummaa Waaqayyo Abbaaf immoo ijoollee taaneerraa jechuudha. Amma DNA Waaqayyoo qabna waan ta'eefi ijoollee Waaqayyoo waan taaneefi gara mata duree keenya sadhumaatti dhufaan jira. Kanaaf waa'ee jireenya keenya hin dhabnu seedu ofii keessanii deebii argachaa jirtu jedhee yaada. Inni biraani waa'ee kanaa kan nuti beekuu qabnu qabdii fudhanneerra. Qabdii fudhanneerra. Efesoon boqonnaa 1:13 irraa kaasee jirtu na duukaa. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyinaa keessanii karaa isaa dhageessan. Isinis immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa dhageessan. Isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isaa abdachiifameeni mallatteeffamtaniitu. Kun mataa isaatti qabxii tokko ta'uu danda'a. Mallatteeffamtaniitu. Mallattoon itti ta'eera. Chaappaan itti ta'eera jechuudha. Eeyyutti nutti mallatteeffamneerra eenyuun hafuura qulqulluudhaan. Hafuurri qulqulluun immoo inni nuti ittiin mallatteeffamne kun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuuf jirruu fi qabdii keenyadha. Qabdii keenyadha. Hafuurri qulqulluun nuti fudhannee nu keessa jiru suni isa gara fuulduraatti mul'achuuf jiruu fi yeroo furamnutti yeroo biyya lafaa kana keessaa gara gooftaatti fudhatamnutti wanta nuyi argachuuf jirruu fi qabdii keenyadha. Qabdii keenya. Qabdii kan fudhanneerra. Yesuus Kiristoos gaafa nu deebi'ee dhufeen isin fudhadha jedhu wanta gara fuulduraatti nuuf argamsiisuuf abdii nuuf gale sana akkasumatti afaaniin nutti himee sokke miti. Maal nuuf kenneera? Qabdii nuuf kenneera. Waa'ee qabdii saba biyya keenyaatti himuun hin barbaachisu. Sirriitti beekna waa'ee qabdii. Qabdii nuuf kenneera. Qabdii harkaa qabna jechuudha. Dhugaa ta'uu isaa wanti sun dhugaa ta'uu isaa dhuguma deebi'een dhufaa isaa kan ittiin amannu dhuguma mootummaa isaa nuuf kennaa isiniif hin kennaa jireenya bara baraa mana abbaa koo keessaa iddoo qopheessaan jira dhufee deebi'ee dhufe isin fudhadha seera sana dhuguma nuuf kennaa seeduu fi ragaan maalla tokko qabdii nuuf kenneera. Qabdii qabna. Qabdii fudhanneerra. Waa'ee fayyina keenyaa waan nuti beekuu qabnu dheen qabxii 7 isinitti himaa jira. Inni ja'eeffaan immoo hafuurichi akka ta'utti akka nuti jiraannu nu taasisa. Hafuurri Waaqayyoo inni qabdii nuuf kenname sun. Roomaa boqonnaa 8:14 hanga 17. Warri hafuura Waaqayyootiin geggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti. Jalqabanneerra waa'ee ilmummaa. Ilmaan Waaqayyooti isaan. Hafuurichi isin fudhattanii humna hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee guddifamuudha laajoo guddifamuu. Hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Amma namoonni baay'een erga gooftaa sitamanii booda yoo cubbuutti qabamnee jiraanne mootummaa Waaqayyootti hin gallaare mootummaa Waaqayyoo hin dhabnuure hafuura fudhattan sana maadha? Waa'ee hafuura isa fudhattan sanaan beektanii isin. Hafuurichi isin fudhattan suni ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa cubbuu jalatti isin deebisu miti. Hafuura akkasii miti kan nu keessa jiru. Waa'ee cubbuutti deebinee cubbuu keessa deddeebinamaa hojii yaanna. Hafuura akkasii nu keessa jiru isa garbummaa sodaa jalatti nu deebisu miti. Isarraa bilisa baaneerra nuti. Hafuurri nuti fudhanne gara ilmummaatti guddifamuudha. Yeroo yerootti ilma Waaqayyoo fakkaachuutti Yesuus Kiristoosiin fakkaachuutti ulfinaa gara ulfinaatti guddachaa deema. Maaliif? Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammanna. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Keessa keenyatti nutti dhageessisa. Ani akkasam ilma Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo ta'uu koo mucaa Waaqayyoo ta'uun koo natti dhaga'ama. Baay'ee natti dhaga'ama. Na gammachiisa. Baay'ee na gammachiisa. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Keessa keenyatti akka nutti dhaga'amu godha. Ilmummaan keenya ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya akka nutti dhaga'amu godha. Hafuurri Waaqayyoo inni nuti fudhanne sun waama akkasumatti miti. Qilleensa miti hafuurri Waaqayyoo hojii hojjeta. Waaqadhas. Lakkoofsa 17 nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan in taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraan arganne. Kiristoos wajjin erga dhiphannee isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isa wajjin in argannaadha.
isa wajjin hin arganna. Wanti nuti hin arganne hin jiru. Waan Kiristoos argate waa'ee waaqummaa isaa, waa'ee mootummaa isaa yookiin mootii ta'uu isaa miti kana jechaa jiru. Waan Kiristoos akka ilmaatti yookaan immoo akka obboleessa nuuf ta'e tokkotti argate yookaan jireenya mootummaa Waaqayyoo keessa dhaqee galee taa'ee mirga abbaa taa'eera miti Yesuus. Nutis teenyeerra. Yesuus Kiristoos wajjirraan dhiphanneerra. Gaafa inni fannoo irratti fannifamee dhiphatee du'u sana nutis isa wajjin dhiphanneerra. Nutis isa wajjirraani fannifamneerra. Macaafateedha. Nuti isa wajjin fannifamnee cubbuu keenyaaf fannifamnee duune cubbuu jalaa duune cubbuutti qabameen jiraadha. Duune nuti cubbuu jalaa duuneera Yesuus Kiristoos wajjin. Deebinee du'aa kaaneerra. Yesuus Kiristoos wajjin jiraachuuf amma jireenyi keenya Yesuus Kiristoos wajjin malee qofaatti waan ofii keenya yaallee yookiin Waaqayyoon gammachiifnu yookiin immoo ittiin Waaqayyo biraati jireenya argannu miti. Jireenyi keenya kan inni nuuf lakkaa'amu kana booda Yesuus Kiristoos wajjin. Waaqayyo kan inni ilaalee nu simatu Yesuus Kiristoosiin. Akka ta'utti akka nuti jiraannu immoo kan nu godhu abbaa inni akka nuti waammannu immoo kan nu godhu hafuuricha nuuf kennamee nu keessa jirudha. Inni torbeeffaaf inni dhumaa akka itti jiraannuu fi Waaqayyotu nu gargaara. Amma namoonni kan isaan sodaatan isa kana dhaga. Fayyineerrannee akka barbaanne jiraannaare fayyineerrannee cubbuu hojjechaa jiraachuu dandeenyaareedhu namoonni. Isa kana dhaggeeffadhaa. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 27 hanga 28tti. Hafuurichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif in kadhata. Waaqayyoonni garaa namaa fonqolchu immoo yaada hafuurichaan beeka. Hafuurichi nu keessa jira. Yaada hafuurichaa immoo Waaqayyoon beeka. Waaqayyo hafuura keenya wajjin, hafuura qulqulluu nu keessa jiru wajjin walii galaa jechuudha. Waaqayyo warra isa jaallatan, warra isa amanan, warra isa fudhatan, warra fo'amanii isaaf immoo tole jedhanii amanan kana karaa hundumaan maal godhee gargaaree ishee kana sirriitti beeka. Gargaaree ofii keenyaati gaarii hojjennee hojii gaarii hojjennee Waaqayyoon gammachiifna miti dandeettii keenyaan. Yooti nu gargaara. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Gara gaariitti kan nu geessu ofii isaati Waaqayyoodha. Waaqayyo nu fayyisennaan ofii keenyaa immoo itti daballee jireenya argachuudhaa fi ofii keenyaa immoo dhamaana miti. Waaqayyumatti nu gargaara ammas. Isumatti nu fayyisee, isumatti nu gargaara. Isumatti gara gaariitti nu geessa. Maaliif? Isaanoo warra akka akeeka isaatti waamamanidha. Sinumayyuu akeeka isaatiin isatu nu waammate waan ta'eef isumatu ammas gargaaree gara gaariitti nu geessa malee silumayyuu nuti dandeettii wayii waan qabnuuf xinnoo ishee gara fuuraatti waan jennuuf xinnoo ishee hojii Waaqayyoo kana, hojii qajeelinaa kana, hojii gaarii kana, namoota gargaaruu kana waan akkasii keessa waan jiruuf silumayyuu nu fo'ate tuun ta'iin silumayyuu ofii isaa nu fo'ate akka akeeka isaatti utuu nuti waa'ee fo'amuu waa'ee jireenya bara baraayyuu hin beekin utuu nuti hin dhalatiin dura uumamuu biyya lafaa durayyuu malee ammas isumatti nu gargaaree gara gaarii hundumaatti isumatti nu geessa. Kanaaf akka itti jiraannuu fi Waaqayyo ofuma isaa nu gargaara jechuudha malee ofii keenya hojii gaarii hojjennee Waaqayyoon gammachiisuudhaaf inni dhamaanee jireenya arganna miti jechuudha. Amma qabxiiwwan torban sana walitti qabna. Inni jalqabaa fayyina keenya hin dhabnaadha miti amma gaaffiin namoota baay'ee fayyina keenya hin dhabnaa kan jedhudha. Deebii fayyina keenya kiristaanni namni amanee Yesuus Kiristoositti amanee jireenya bara baraa argatee dhiifamuu cubbuu argatee furamuu argatee lammaffaa dhalate tokko bishaaniif hafuura jechuun bishaan sacuuphaa miti. Bishaaniif hafuuratti hafuurri hafuura qulqulluudha. Bishaan immoo dubbii sagalee Waaqayyooti. Isatti bishaanitti fakkeeffame. Dubbii sagalee Waaqayyoo fi hafuura qulqulluurraa namni lammaffaa dhalate tokko fayyina isaa hin dhabaa? Tasuma hin dhabu. Namni fayye tokko tasuma fayyina isaa hin dhabu. Maaliif? Tokkoffaa fayyeera. Cubburraa fayyeera. Amma bilisa ba'eera malee cubbuu jala jiraata miti. Nama cubbuu jala jiraatudha kan fayyina hin arganne. Amma garuu namni Yesuus Kiristoositti amanee fayyeera cubburraati. Furameera. Lama
fayyinichi kennaa waaqayyooti. Ofiisaa dhama'ee fideetuu ta'e dhabuu danda'a deebisee. Amma garuu waaqayyotu isaaf kenne waan ta'eef waaqayyo immoo kennee deebee kan irraa fudhatu miti. Waaqayyo silumayyuu namichi cimaa waan inni ta'eef isaaf kenne miti. Tola isaaf kenne namichaaf maleennaan namichi fudhachuu waan qabuuf isaaf kennitu hin ta'iin tola isaaf kenne ayyaana isaa waan ta'eef deebee waaqayyo irraa hin fudhatu. Waaqayyo fayyinni kennaa waaqayyooti. Waaqayyo immoo isa kenne deebisee namarraa hin fudhatu. Namni takkaa fayyina isaa hin dhabu. Sadaffaa fo'atee ofiisaa fo'ate miti waaqayyotti fo'ate. Waaqayyotti isa waammate. Waaqayyotti isa jaallate waan ta'eef namni lammaffaa dhalate tokko fayyina isaa hin dhabu. Arfaffaa dhala yookaan ijoollee waaqayyoo ta'eera waan ta'eef mucaa isaa godhateera waan ta'eef waaqayyoo namni mucaa waaqayyoo ta'e fakkeenyaaf ani abbaa koo dirribaa irraa dhaladhee deebee akka fedhetu ta'eeti abbummaan isaa narraa shaaramuu hin danda'u. Abbummaan isaa narraa shaaramuu hin danda'u. Akka fedhetu walii galuu dadhabne, akka fedhetu wal lolle, akka fedhe taanee jiraannadhaan jira miti. Fakkeenyaaf inni isinitti himaa jira. Abbaa koo wajjin akka fedhe yaadni keenyatu gargar ta'e utuu qaamaan walirraa fagaanneeti dhiiga isaa dhabuu hin danda'u. Abbummaa isaa dhabuu hin danda'u. Waaqayyo dhala isaa nu godhatee deebee namni ijoollee waaqayyoo taanee deebinee ijoollee seexanaa ta'uun hin danda'amu. Hin danda'amu. Dhala isaa taaneerra. Yoo nuti balleessine maal godhaa? Adabee nu deebisa. Hunduma isaa irra amma odeessinee fixuu hin dandeenyu malee barnoota bal'aa ta'a. Tokkoon isaa qofaa isaatti. Dhala isaa waaqayyo yoo inni balleesse maal godha? Adabee deebisa. Macaafa qulqulluu ta'edha biroota keessatti. Waaqayyo gooftichi waaqayyo jedhayyuu miti. Gooftichi Yesuus Kiristoos ofiisaa gooftaan obboleessi keenya inni hangafaa warra balleessan warra seeraan akka abboommii isaatti hin jiraanne ijoollee isaa ta'aniiru taanaan itti dhalataniiru taanaan lammaffaa ta'anii itti dhalataniiru taanaan in adaba callisee ilaalee hin dhiisu in jaallata waan ta'eef akka isaan hin banne barbaada waan ta'eef foon isaanii yeroo isaan lafarra jiranitti foon isaanii kana in adaba karaa barbaade in adaba malee akkasumatti callisee hin dhiisu. Kanaafiyyuu dhala ta'aniirra taanaan lammaffaa dhalanneerra taanaan fayyina keenya dhabuu hin dandeenyu. Inni shanaffaan qabdii fudhanneerra. Qabdii fudhanneerra harka keenya keessa jira. Harka keenya keessa galfanneerra hafuura qulqulluu. Qabdii fudhannee deebinee immoo wanti nu yaaddeessu wanti nu shakkisiisu hin jiru. Fayyina keenya hin dhabna moo hin dhabnu ta'a? Mootummaa waaqayyoo hin dhabna moo hin dhabnu ta'a? Wanti nu shakkisiisu hin jiru. Waaqayyo akka nuti hin shakkine maal godhe? Qabdii nuuf kenne. Qabdiin isaa immoo waraqata miti waan barreeffamee itti mallatteeffame miti. Hafuura qulqulluu isa nu keessa jiraatudha. Nu keessa jira. Isa nu keessa jiru nuuf kenneera. Waan salphaa tokko miti kan inni nuuf kenne. Kan inni waaqarraa nuuf erge. Hafuura qulqulluudha. Waaqa. Kanaafuu fayyina keenya hin dhabne. Inni shanaffaan immoo hafuuricha akka ta'utti akka jiraannu nu taasisa waan ta'eef. Hafuurri waaqayyo nu keessa jiru suni gara gaarii hundumaatti nu geessa waan ta'eef. Isatu nu qajeelcha waan ta'eef fayyina keenya hin dhabnu. Fayyina keenya hin dhabnu. Ciruma fayyina keenya hin dhabnu. Ani pheenxee immoo jalaan jedha miti. Asitti waan sin hubachuu qabdan. Pheenxee erga taane booda fayyina keenya hin dhabnu miti. Amma pheenxeen dura fi malee amma makameera. Waan baay'eetiin makameera. Pheenxeen barsiisarraa baay'ee isaa keessa hin galu. Pheenxummaa tun ta'in kiristaanummaadha kanan odeessaa jiru. Pheenxeen kiristaana ture. Amma garuu naggaadota keessa galeera. Hattoota keessa galeera. Utuu hubatiin fayyuma namoota barsiisan, namoota lallaban, namoota akkasumattiin immoo waanuma qabeenya barbaadatte adeemaniin makameera waan ta'eef pheenxummaa tun ta'in kiristaanummaa lammaffaa dhalachuun odeessaa jiran. Inni torbaffaan kan nuti fayyina keenya hin dhabnee fi akka jiraannuuf waaqayyo ofuma isaa nu gargaara waan ta'eef. Namni kan inni fayyina koo nan dhabadhee sodaatu yoon akka fedha waaqayyootti hin jiraadhu ta'e yoon abboommii waaqayyoon eegu ta'e fayyina koo nan dhabanii yoon akkas godheedhanii gadaami maalidha manni ichi dhaqanii itti galan warra ortodoksii kun qulqullummaa isaanii eeggachuuf fedhanii isaanii maalidha bosona wayii galanii jiraatan kan akkas godhu namoonni. Garuu immoo nuuni waaqayyo ofuma isaatii nu gargaara. Waaqayyo ofuma isaatii gara gaariitti nu geessa. Waaqayyo ofuma isaatii akka isaaf ta'utti akka nuti jiraannu nu godha. Sababni isaas durumayyuu isaan akka akeeka isaatti isatu nu waammate waan ta'eef. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanarraa kan ka'e nuti fayyina keenya hin dhabnu
Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kennatuun ta'e nuuf kenneera. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti barreessuu dandeessu. Gara fuulduraattis sagantaa akkasii deebisnee qabaachuu dandeenya. Yookaan immoo karaa keessaa isiniif deebisaa deemuu danda'ama. Waaqayyo na gargaare. Malee ani waan hundumasaa waanan beekuuf miti. Waan hundumasaa waanan beekuuf mitan. Amma Waaqayyo na gargaare. Waan naaf gale isiniifan deebisaa. Yoo naaf galuu dide immoo yeroo fudhadhee qo'adheen isiniif deebisaa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Maal barattanii maalti isiniif galee maalti gaaffii isinitti ta'e koomentii irratti nuuf barreessaa ammuma. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Sagantaan keenya irraa kana fakkaata. Gaaffii fayyina keenya dhabuu hin dandeenyaa jedhuu fi lammaffaa dhalannee ijoollee Waaqayyoo ta'aniirra taanaan ciruma tasuma gonkumaa fayyina keenya dhabuu hin dandeenyu. Dhufaatii Yesuus Kiristoos gammachuu guutuudhaan eeggannaa jechuudha. Eebbifama ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu.